Wasinjer Waan aan jettu. kabareedduu taateef beekame. Oh, thank you so much. Wai! Namni 80 dharraa dhibba ga'anii. Dhagasna. Ante fuula hirriibaa keena gullichaa akka fakkaatu kan inni bareeddeettuun akkamii addeeti garuu maali addeeti? Ammoo bannaashii fuula hirribaa ka'e jette har'a kaate. An dafee yoon koo bar dafee naga dindiisu fuula kiyya. Sa'aa meeqa wal jira jiraa turre fira amma ka'e kan jettu. Laayii maal seendi jira? Intarneetni kee ati naan jennaan seenere. Amma dhugaa rabbi intarneeta keetii dalagu site gaayis miseenjarra keenya nu didee taasiin neetworkii wal dhaga'u dinne gaayis adagaa nu jidduu seene. Hai garuu bar keetii bar harkitee fayyaduu akkamitti dalagee tiktookii akkamitti dalagee achiin dalagu dide. Ishii kiyya tiiktookii akkamitti dalagee waa kee qofni dalagaa jira. Okkoo kiyya akkamitti dalagee. Ibsuun okkoo giraayee gabbaan. اللهم صل على محمد. Ankeet. Ati kajattu. Keessaan dura bareeddaa garuu asiin dura. Iddoo keessaatiin irra bareeddaa. Eeyosin jettee dhugaa rabbi namni akkasii laal diistii keessa xarra godhee jechuudha. Hanga diistiin na dhiisi jirtu nama nyaatee dhufuudha. Because jaala kan gedhisee waa'ee nyaatarraa yoo haasawte namni suni namni sa'aatii 24 nyaataa ooludha dhugaa rabbii. Nyaata nyaatu dhiiseetiin jira. Sawaat nyaata maaltu yaamsise bishaan nyaata maaliif jaanisee haasawan? Yaadni isaa nyaata bira jira waan ta'eef bar. Yaadni isaa tiriirraan baane. Guys, dhiisaa dubartii nama kana naqee jettee jirti. Hin nyaanne hin dhugne dhiisaa please. Sababa keetii faa namni booksiin faa na dheefaa jee. Sababa keetii osoo deemu jiru girgiddaa wal dheefaa jee ni fakkaata. Osoo siyaadu akkanatti girgiddaan of dhahee. Osoo rafu jiru garagalee sireerraa bu'ee lafatti of harkee yoo illee waan bireedha. Because manaa baan deemaa jirtetti siyaaddi. Hin nyaanne hin dhugne jeen. Osoo siyaadu sireerraa lafatti of harkee jee. Xiqqishoo kunillee mana dhaabbeetii mataan. Hai. Ho. Malisa? Assalamualaikum. Chabibi. Adaanach Abeebee mucaa kanaaf namoota meeqaa Gondarii irraa fiddee Oromiyaatti mana kan nu turtee fi namoota meeqaaf dachii teenya irratti yoo waa kannituuf illee humaa hin jenne waan Adaanach teenyaan dhufte haa ta'u jechuu turre sillee mormine si durallee hin dhaabbanne ni sini hin jechuu gaafa Gondarii irraa kiloomeetira meeqa irraa dhufanii lafa teenya fudhatanii keessa jiraatanii nam tokko sittiin dubbanne jechuu wanta Adaanach jette ni ta'a jennee jirra jechuu si galee. Na sila waan mucaa kanaa waa jette nuti tola mucaa xiqqishaa lafaa dhufaa kuni boru mootummaa ta'uu danda'a. Bikka ati qabattee qabachuu danda'a hin beekamu. Ijoollee xiqqoo laaltee nama ijoollee xixiqqishoo amata 5 amata 6 kan laaltee abdii biyyaa akka ta'an hubachuu danda'u qabda. Ijoollee xixiqqoon akkanatti dubbatu tun ijoollee xixiqqoon akkatti waa hojjetu tuni yoo nama isaan jabeessu harkattee bikka guddaa akka geessuuf biyya keenyaaf biyya Itoophiyaa teenyaafis yaa akka nu fayyaddu abdii qabnaa jechuudha. Okay? So kanaafuu mucaa kana akka qarqaartu asumaan kabajaan si qaafachuu barbaada jechuudha. Adaanach Abeebee. Kaatiin jedhu Dubaay hin deemuu ree? Dubaay miti eessa deemte bakka shamarran baay'een jirtu. Anchi reefi Hayaati Mubaarak suuqii yaati maal bituuf? Suuqii maal dhiira dhalaan maal barbaacha feedaliyaa waliin dhayti.
akkana Shamarran moonu kudha tokko. torba yaase jedhe Mubaarakii kudha torba keessa shamarran kudha torba nuna bira jirta jedhe abbaa giddiitii waliigallee hojjetaa jira jedhe seedalii yaa kaa dirqama kadhaquun osoo gara wannoon deemin. Seedalii Hayaat yaa'u bartaati porofaayilii kaattee deemtuun sani. ka boqonnoo jechuun dirqama kaa seedalii yaa dhaquun. Maaliin? Osoo bara abbaan giddii jiraachuu baateetiin jedhe shamarran Dubaayin keessa tartiiba dachaatee dhalti barra abbaa giddii godheefi malee. Guyyaa guyyaa moo? Eegaa. Waaqayyo shamarran Dubaayin jaalata abbaa giddii buuseef. Yoo hun ijoollee fudhattee daladdee kan balti. Rabbi shamarran Oromoo Dubaayin guutee Seedaliyaa abbaa giddii dawaa ulfa baasu jala ol guute jedhi kaa. Hin argitu maa abbaa. Amma samoona kanaaf abbaan giddii sirriitti dalagata. Gaafa duraa lolaan keessa yaa'ee dabarseessan parastaamoolii hedduutti dhiqamee kare jedhanii lolaa sanii wajji rooba sanii wajji. Asha qalatu. Itti hoolaan jetti hoolaan si geette. Thank you Osman. Rakkattee bultu rakkattu hoolaan jetti amma. Garuu nama baay'ee mana tokko keessa gala waan ta'eef akkasuma nan tolu yaani akka kaayiroo kanaa miti. Maaliin tolle gaafa duraa sun viidiyoon anifatti argine sun rabbi jedhiti nama shantu lafa rafaa bari jaarsa jaartiin gubbaa sanitti. Anchi warri Dubaay kun araadadha. Wal quufee ka'ee shiishaa harkisee mataa walii qaqqaba. Roomaantik no. Takka bargastii mubaarakii irra dhuftee bar. Giddiidhaan na gudeede akkanatti giddiidhaan na gudeede minaamina jettee mana isaa dhaqee jennaan rakkadheetti gorraan giddiin na gudeede jettee dhuftee himatte mana mubaarakiiti. Adaanni gisee isiin akkasitti walgeeffatanii kaanii shiishaa harkisan kana viidiyoo irraa waraabee jira. Gisee isiin shiishaa harkiftu gisee isiin shiishaa kotokkottu waa hunda viidiyoo irraa waraabeera. Mubaarakiin kee balaa buusee lole gastii irratti yoo sanas jira. Inni kiyya waan biraa godhe si fakkaate. Amma namicha amma shambirri shamarranii fixee gara biyyaa galeessan illee himatte. Adaanichi walii amma adaanichi kondominiyeemii kennuuniif gara biyyaa galeessan illee baabaa jedhan baabaa itti moggaasan isaan fa'a. Kaazaa maal godhe si fakkaate? Baabaan illee akkanatti maalii ta'ee akkanan naa jaalatee minaamna jettee isallee itti dabalte. Asuma riikoordi san viidiyoo san fuudhaniiti. Mubaarakiin irra as ergan. Gizee ilaalanii. Rifeensa kana gicciicaa kana asirra hidhatte waan aga eegeree. Qumxaan teette gooti shiishaa isa irkattee fashiishaa kana bakkifti. Bismillaahi osoo argite. Achuma mubaarakiin gasima gubbaa fuudhee darbee gasima gubbaa gad darbee fuudhee hatti jettee deemtee afaan qabatte. Mubaarak miskiin amariin jarjara. Kamuca suuraa namichaa fidee laxxafee waa hunda godheetiin dubbii wallooftee jettee mubaarak gastii gubbaa gad darbee qabbaneeffattee deemte. Waan irraa viidiyoo waraabameen seene isiin hojii isii. Kottu waan shaarmuxaan si gaheessa jiraaniti inshaallah sitti milisee kasi jala miliqura.